Israa'elii fi Iraan erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu eebila darbe taasisanii as yeroo jalqabaaf wal haleelan. Israa'elii fi Iraan erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a eebila taasifame booda yeroo jalqabaaf kallattiin walirratti xiyyeeffachuudhaan dhukaasa kan walitti banan yoo ta'u, kunis naannichatti waraanni haaraan akka hin jalqabneef tattaaffiin dippiloomaasii naannicha tasgabbeessuuf taasifamaa jiru akka gufatu sodaa guddaa uumeera jedhame. Xiyyeeffannoon waraanaa kun kan jalqabe eega Iraan dilbata darbe dhukaasawwan misaa'elii gara Israa'elitti erga gadi dhiisteen booda yoo ta'u, aangawoonni Iraan tarkaanfiin kun haaloo tarkaanfii Israa'el yoo kana dhiheenya Beeruut keessatti bakkeewwan Hizbollaa irratti fudhatteef deebii ta'uu ibsaniiru. Raayyaan ittisa waraana Israa'el akka beeksisetti masliiwwan dhukaafaman hedduun isaanii sirna ittisa qilleensa biyyattiin qofaan fashaleessuu danda'aniirus jedhame. Haaloo kana Israa'el wiixata har'a lixaa fi giddugaleessa Iraan keessatti bakkeewwan waraanaa irratti xiyyaarota waraanatiin boombii harcaasteetti. Raayyaan ittisa waraana Israa'el akka jedhutti tarkaanfiin kun bakka misaa'eliin irraa dhukaafamuu fi gamoo bu'uuraalee waraanaa dhimma kanaan wal qabatan irratti xiyyeeffateera. Magaalota Iraan dabalatee Teheraan, Isfahaan, Tabriz, Karaajii fi Kermaanshahaa keessatti dhukaasanii fi dhoo'insi dhaga'amuunis gabaafamee jira. Egaan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.